Balaa hongee waggoota 40 asitti saammaataadha jedhame kan biyyoota gaanfa Afrikaa, Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Keeniyaatti fufiinsaan gaaga'ama cimaa hordofsiisaa jiruun godinaalee Oromiyaa hubaman keessaa godinaaleen Harargee Bahaa fi Harargee Lixaa argamu. Hammam iddoo balaan kun akkaan itti hammaatee ture godinaalee akka Booranaatti roobni waggoota 3 darbaniif walitti fufiinsaan dhabamee ture deebi'uu hordofee haalli jiru hamma tokko fooyya'insa mul'isaa dhufuus balaan aanaalee gammoojjii Harargeetti mudate akkaan hammaataa dhufeeraa jedhu jiraattonni. Hongee aanaalee gammoojjii Harargee kanneen akka Gola Odaa, Mayyuu Mulluqqee, Qombii, Malkaa Balloo fi Burqaa Dhinchoochee mudateen yeroo ammaa uummanni beelarra bu'ee deeggarsa lubbuu baraarsaa hatattamaaf harka namaa eeggachaa jiraachuu odeeffannoo fi ragaaleen jiraattu ta'anichaarraa nu qaqqabanne mul'isu. Iddoo balaan kun akkaan itti hammaate keessaa tokko kan taate aanaa Gola Odaatti uummanni hongee mudateen horiin jalaa dhumtee oomishatee jiraachuu danqamuun harka qullaatti hafee beelarra bu'ee jira. Dachiin eega qotan gubbaanis ni baddee muyni nu balan qabu kumamma baantan kana muyni mukaatu citaa dhiisi horii abaariif fixi nama abaariif fixi rakkoon nuti itti jirru abaar nu fixeeti gongeen nutti taate saani keenya waan takka tan kutatu dhabee saa naman qabnu nuti numaa saani nuuni dhabame wanni takkan jirtu addunyaan takkan jirtu namni walitti kennu ni dhabee saanin jiru muyni mukaa jimaallee nurraa goggogi waan ittiin jiru kaa hundaan baane jimaani goggogi bishaan hin jiran biyya tana tan hundaa isinumaa fi rabbitti abeeti jennaan. Huccuus taniin hin qabne laal takkittuma tanaaniin bobba mamaa bari keenya kunis waa dhabeeti yoo waa qabaate nutti ni kenna kunis gartee kanuma nutti kennu dhabe gongeen nutti tanaaf taate huqqullooniitis akkasii tanamaatiis akkasi. Abbootii warraa 150 aanaa Gola Odaa jiraatan keessaa hedduun beelarra bu'anii jiraachuu kan himan maddeen odeeffannoo OMN beela mudateen keessumaa maanguddoonni daa'immanii fi dubartooti miidhaa cimaaf saaxilamaa jiraachuu ibsan. Haalli aanichatti mudate kun aanaalee gammoojjii Harargee biroottis bal'inaan kan mul'atu ta'uu ibsuun qaamni mootummaas ta'e miti mootummaa akkasumas uummanni bal'aan uummata beelaan harca'aa jiru kanaaf akka birmatan waamicha dhiyeessanii jiru. Miidiyaalee fi dhaabbileen gargaarsa namoomaa uummata beelahee sagaleen isaa hin dhagahamin jiru kanaaf xiyyeeffannoo malu akka kennaniifis gaafataniiru.